ji'oottan sadran darban keessatti hojiiwwan kallattii hundaan hojjechaa turreen hojii bu'aa qabeessi hojjetamee jira jechuun dandeenya. Bu'aawwan galmaan dandeettii raawwachiisummaa hooggansa keenyaa sadarkaan jiru fooyya'insa agarsiisaa akka jiru kan namatti agarsiisudha. Hojiiwwan akka milkiitti kaafnu kan mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu waan karoorse waan waadaa gale hojiidhaan mirkaneessuu akka danda'u kan namatti agarsiisudha. Hojiiwwan akka milkaa'inaatti kaafnu kan leenjiiwwan marii adda addaa taasisaa tureen kan milkeessinu ta'uun dabalataanis tumsii fi deeggarsi uummanni keenya nuu godhu bakka olaanaa akka qabu kaasuun ni danda'ama. Yeroo qabnu kana keessatti dhimmoota harca'an miira aantummaatiin miira jaallummaatiin sirriitti saccaanee adda baafnee ji'oottan sadan fuuldura jiran kanaaf akka galteetti akka itti fayyadamnu imaanaas ni jechuun barbaada.